amantii isaanii akka cimaniif barsiisa kennamaa. Isatti taanee barsiisuu waldaa keessatti kennamu duuka buutuu Kiristoos akkamitti ta'uu akka danda'an barsiifamu. Jarreen kun sadarkaa jabbaa keessa jiru. Sadarkaa ABC kiristaanummaa ABC kiristaanummaa elementary stage yeroo keessatti akka dandeessu Qorontos keessaa akka dandeessu warri kun warra aannan dhuganidha. Phaawulos maal jedha warra Qorontosiin aannan isin obaase nyaata gabaa nyaachuu hin dandeessan waan ta'eefani aannan isin obaase achumatti binaa garuu aannan dhugaa hin dhabinaa nyaata nyaachuutti ol guddadhaa nyaata cimaa nyaachuutti immoo ol guddadhaa isaanii jedhanii isaan gorsa. Warri kun barumsi isaan amantii kiristaanaa keessaa baratanii elementaryidha. Sadarkaa gadi yeroo waan kana qopheessaa ture waa'ee waldaa kananii guyyaadhaa ture. Akkaataatti gargarbaa kun beekan amantiitti mucoorii ta'anii aannan dhuguu kan barbaadan jiru as. Sadarkaa dargaggummaa kan jiranis jiru as. Sadarkaa abbootaa jedhamtu kan jiru as. Waldaa kiristaanaa gaa'uudisee keessatti kan adda baafattee amantoota ishee karaa waaqayyoo irratti geggeessuun ishee irraa barbaachisaa. Kanaafuu warri amantiitti xobbee ta'an kun reefuma daa'immaa waliin qabdu reefuma akka mucoorii mana kan keessa olii gadi fiiganii akka ta'e sadarkaa sana jiru warri amantii kana haaraa ta'an. Ni jabaan barsiisi jabaan isaaniif garu. warra amantiitti xobbee ta'anidha. Inni lammaffaan dargaggoota. Dargaggummaan kunis immoo umuriidhaan kan ka'anuuti. Umuriin inni ilaallatu ta'ee guddina hafuuraa keessatti gulantaa lammaffaadha. Gulantaan kun gulantaa kiristaanni tokko sagalee waaqayyoo beekuutti cimee argamudha. Amantiitti dargaggoota warri ta'an kadhatatti jarjaruu, macaafa qulqulluu baratutti hin jarjaruu, dhugaa bahutti hin jarjaruu, sagalee waaqayyoo nyaachuun barbaaduudhaaf fedhii guddaa of keessaa qabu warri dargaggummaa keessa jiru. Fooniin dargaggoota ta'uu danda'u, dhiisuu ta'uu danda'u. Garuu amantiidhaan sadarkaa lammaffaarra warra jiran jechuudha. Sadarkaa lammaffaarra warra jiran warra akkasiiti. Akkana jedha Yohaannis isaanii. Isin dargaggoota nana jaboo akka taatan dubbiin waaqayyoo isin keessa akka jiraatu isa hamaas akka mootan isiniif caabeeraa. Dubbiin waaqayyoo isin keessa jira. Dubbii waaqayyoo nyaattanii isa hamaa sanas immoo mootanii. Waa'ee isa hamaa kanaa waaqayyoo yeroo nuuf kennee yeroo kan biraan dhufan yoo nama keessa dhufe yeroo keenyatti hojjetu. Inni hamaa kun inni adaraa. Inni isa hamaa jedhamu kun inni kun isichi abbaa keenya Addaam
invitation isa baay'ee gaarii. Garuu warri seexana sagadan maalitti geeddaran beektu? Lucifer our Lord. Kiristaanota utuu beekin seexana gooftaa keessa waaqa keessa kan godhu waaqa yoo ta'e LOL jadi kau pemberitaan itu akan dari kasan negara laut gambar di kau jadi karu wanti sebut berjumpa Lucifer Allah setan ni wakil setan ni gooftaan akkasitti nama tokko jechuudha jechuudha. Wanti Kristiyaana yoo godheessaa jira karaa kana. Sagalee Waaqayyoo karaa taanetti hiikanii Kiristiyaanonni waldaa Kiristiyaanaa sagalee Waaqayyoo karaa taanetti uffatanii hiikanii nama meeqa hayyallaa isaanii Waaqayyoo haa oolchu. Kanaaf inni hamaa sun isa hamaa kana immoo gaditti qubatanii warri sadarkaa dargaggummaa jedhamu sagalee Waaqayyootiin mo'atan. Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu seexanaan biyya lafa gubbaatti keessatti qorame si'a sadanuu barreeffameera jedhetu macaafa qulqulluu keessaa iddoo isaatti itti